Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin koodbuukii fayyadamnee daataa SPSS'n qindeeffanne riippoortii isaa ilaaluu dandeenya kan jedhu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo koodbuukii istaataa irratti akkaataa kamiin fayyadamnaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan nu hordofuu akka eegaltan jecha. Kan miseensa taatan immoo fuulli YouTube kun akka hiriyoota keessan bira ga'uuf like share gochuun dagatinaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti gaafa ceenu akkaataa kamiin koodbuukii fayyadamna istaataa irratti kan jedhuu fi meeqa istaataa porteebilii taatee sirraan qabalee isinitti meera kanaan dura. Istaataa keenya banannu istaataa SPSS irraa as fidadheetan itti jalqaba jechuudha. SPSS irratti kan itti fayyadamaa tureen as fidadha. Isinitti meen ture kanaan dura open jedheerumaan gala. Isaa booda SPSS kananii dura qindeessee itti fayyadamaa ture kun waddana jira waan ta'eef isan banadha jechuudha. Mata duree tokko irratti yookaan qorannoo tokko irratti SPSS'dhaan vaaraabilii tokko diizaayin godhee daataa galcheefiin jira. Vaaraabilii diizaayin godhe sanaa fi daataa yookaan vaaliyuun galcheessan guutummaadhuma isaatti akka inni adnaa dhufu godheen istaataa irrattis moodeloota garaagaraa fayyadameetanii anaalisisii geggeessuu eegala jechuudha. Isa dura garuu riippoortii isaa ilaaluun gaarii ta'a waan ta'eef riippoortii gaafannu dogongoroota jiran nutti hima jechuudha. Koodbuukiin dogongoroota jiran nutti hima waan ta'eef isa sana ilaalla jechuudha. Kallattiidhumaan daataan SPSS irraa gara istaataatti as fidadha. Open jedhee gaafa banu bifa kanaan daataan SPSS irratti kanaan dura qindeesse dhufee as naa gala jechuudha. Kun vaaraabiloota kootidha. Kun vaaraabiloota kooti. Vaaliyuun vaaraabiloota kanaa yookaan daataan isaa immoo kunoo bifa kanaan qindaa'e waan SPSS irra jiru hunduma isaatu mata duree isaa wajjin dhufee as galeera jechuudha. Mata duree isaa wajjin dhufanii as galaniiru. Har'a kan ilaallu koodbuukii akkaataa kamiin fayyadamneetu anaalisisii garaagaraa geggeessinaadha. Isa kana gochuun maal goona? Isa kana gochuuf duuba deebinee jechuudha. Egaa amma asitti waan isin beektanii wiindoo lama jira jechuudha. Wiindoonni kun bakka itti nuti vaaraabiloota keenya diizaayin goonee koodii garaagaraatiin fayyadamnee vaaraabilii keenya diizaayin goonuudha. Inni kun immoo fuulli inni kun immoo fuula irratti vaaliyuun isaa dispilay ta'uudha. Isa kanaan dura isinitti meera ishee kana jechuudha. Data editor isheettu kanadha. Wal cina banee jira jechuudha. Wal cina ofirratti ilaaltan kun iddoo kana ilaala. Kun iddoo kana ofirratti ilaaltan wal cina banee jira jechuudha. Wal cina banee jira. Kuni iddootti nuti koodii keenya barreessinuudha. Iddootti nuti koodii keenya vaaraabiloota keenya diizaayin goone vaaliyuu isaas koomaandiidhaan galchachuu dandeenya. Iddoo nuti itti koomaandiidhaan galfannu isa kanadha jechuudha. Isheen kun immoo iddootti nuti daataa editarii nuti itti fayyadamnee vaaliyuu galchinuufidha jechuudha. Onkiliikiidhaan iddootti nuti daataa itti galchinu daataa editarii irrattidha. Iddoo kanatti immoo koomaandii fayyadamneetu vaaraabilii diizaayin goonee achumaanis vaaliyuu isaa galchuufii dandeenya. Namoonni baay'ee expert ta'anii namoonni kanaan expert ta'an baay'ee isaanii kana fayyadamu jechuudha. Koomaandii fayyadamanii asumatti vaaliyuus galchaafii deemu jechuudha. Moor keessumaa warri if actionii beektanii sirriitti nu hubattoodha yaada. If close fayyadamnee asitti waan baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Isa keessaa ammaan galu gara fuulduraatti tarii ilaaluu dandeenya. Har'a garuu kan ilaallu maalidha? Koodbuukiidha jechuudha. Koodbuukiidha. Maal jennee barreessinaa? Koodii akkuma kanaan dura isiniin jedhe smoolii nama barreessuu qabdu gaa. Koodbuuk kenneetu gaafa barreessinu koodbuuk kennee barreessinee intar gaafannu dhimmoota vaaraabilii kanaan wal qabatan riippoortii nu kennaa jechuudha. Intareenu haa ilaallu. Kunoo bifa kanaan fidee nu kennaa jechuudha. Riippoortii vaaraabiloota keenya tokko tokkoon vaaraabiloota kanaaf riippoortii nu kennaa jechuudha. Tokko tokko vaaraabiloota kanaaf vaaraabiloota meeqa qabna? Vaaraabiloota 10, 15, 20 qabaachuu dandeenya. 15 isaatiif fakkeenyaaf kanuma jalqabaa ID irraa yeroo kaanu ID irratti kunoo bifa kanaan frequency isaa kaa'ee vaaliyuu isaa nu kaa'eera. Missing value 57 jechuudha. Missing value isaa 57dha. Mee ilaallu missing value gaafannu kun warra kana jechuudha agartanii.
1 2 3 jedheetu isaa achitti hin jiru. ID dha kun baay'ee. 1 2 3 isaa achitti hin jiru kun missing value dha. Kanaaf riippoortii keenya nutti himeera jechuudha. Salphumatti ID'n dogongora qabaa jechuudha. More kan barbaannuuf isa kanaaf. Kan nuti dhufneef isa kanaaf. Missing value argachuudhaaf. Asirraati code booking kan inni nu fayyadu missing value report nu godha. Amma kun variable age'n missing value hin qabu. Hundumti isaa guutameera jechuudha. Hundumti isaa guutameera kanarra utaalame hin qabu. Standard deviation isaallee nu kenna, mean nu kenna. Wanta frequency keessatti SPSS keessatti dura laallis asitti sin arganna. Data type isaa bifa kanaan nu kenna. Data type isaa numerikiidha yookaan double dha nu kenneera. Percentage dhaan illee bifa kanaan kaa'eera. Kana hundumaa argachuu dandeessu jechuudha. Kana hundumaa argachuu dandeessu. Missing value hin qabu. Asis yoo dhuftan ilaaltan genderiin missing value hin qabu kunu hin qabu. Namni 31 meeliidha. Namni 29 femaleidha kun hoddanatti bifa kanaan nu kaa'eera. Meeliin 0 bakka buusaa numerically. Femalein immoo waan bakka buusaa. Value nuti dura kennineefidha jechuudha. As marital status yoo fudhatan ilaaltan missing value lama qaba. Isa kana jechuudha. Amma kun tokko kan code booking nu fayyaduuf missing value lama qaba kan irra utaalame jechuudha. Isa sana dandee sirreeffachuu dandeenya. Yoo sirreessinu ta'e immoo bira darbuu dandeenya jechuudha. Missing value gaafa nu walumaa gala kan respondentiin keenya tunguutiin irra darbee jechuudha. Waa'ee isaa tunguuttatiin kan inni irra darbee jechuudha. Yookaan umurii isaa ta'uu danda'a yookaan immoo questionnaire nuti mata duree kanarratti dhiyeessineef kan inni tunguutiin irra darbe asitti finnee gaafa buunnu akkuma irra darbetti nuti irra dabara waan ta'eef inni missing value naa yookaan immoo dogongora keenya kan irra darbame ta'uu danda'a. Isa dogongora keenya irra darbame dannee questionnaire sana ilaallee sirreeffannaa jechuudha. Questionnaire sana ilaallee sirreeffachuu danda'u qabna isa dogongora keenya irra darbame. Isa namichi irra darbe garuu namicha bakka bu'uu hin dandeenyu waan ta'eef akkuma jirutti dhiibne isaa geggeessuu dandeenya. Missing value kan hammate qaacessuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko gaa missing value namichi tunguutiin irra darbuunsaa yoo qorannoo keenya irratti dhiibbaa qabanne amannate questionnaire namoota sana lamaanii keessaa reject gochuutu filatamaa ta'a jechuudha. Nama 60dha. Nama 60 keessa namni lamatu questionnaire dhiyaateef keessaa gaaffii 2-3 irra utaaleera ta'e nama 60 58 gadi finnee 58 irraa qaacessinanne ibsatti kennuu dandeenya jechuudha. Murtoo keessanidha ni murtoo keessanii lakki immoo akkuma inni missing value dhaan jiru kanatti itti fayyadamaa hojjetan dandeessu jechuudha. Warra kaanis bifuma kanaan ICT adoptioniin amma namni irra utaalee hin jiru hundumtuu deebii kenneera. Online shopping irratti hundumtuu deebii kenneera. Bifa kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Hunduma isaa bifa kanaan ilaaltanii riippoortii nu dhiyeesseera jechuudha. Waa'ee daataa keenya waa'ee daataa seetii kana riippoortii nu dhiyeesseera jechuudha. Riippoortii kana fayyadamneetu dogongora jiru sirreeffannaa. Yoo dogongora hin qabu ta'e gara piroojeektii keenya tattaanutti moodeloota garaagaraa fayyadamne analysis isaa geggeessu interpretation geggeessu. Analysis geggeessine hiikatti kennaa deemna jechuudha kanaa booda. Amma isa xumuraarra geenye jirra jechuudha. Isa xumuraarra geenye irraa kanaa booda wanti jiru maalidha? Analysis geggeessuu qofa jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Itti fayyadamaa isiniin jira. Code booking maaliif nu fayyada? Dogongoroota jiran nutti agarsiisa jechuudha. Dogongoroota yeroo daataa keenya guuttannu dogongora uumamaan nutti hima. Gama biraan immoo dogongora respondentiin keenya dalagee nutti hima jechuudha. Yoo respondentii biraa ta'e wanta goonuu hin qabnu. Yoo nu biraa ta'e garuu sirreeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo marital status yoo inni fudhannee ilaalle marital status jala dogongora lama jiran hin jireera. Elaa kun tokko kun hoddanaa tunguutameera darbameera. Tokko kun hoddanaa tunguutameera darbameera. ID'n kuni ID jechuun tartiibadha kana. Maqaa namaas godhachuu dandeessu maqaa respondentii keessanii yoo barbaadan immoo ID itti kennitanii ID namoota sanaati jechuudha kuni. ID kana tunguutiin bira darbeeranii isa missing value itti riippoortii nu godheera jechuudha. Kanaaf guutamuu qaba ID namoota kanaas. Yoo nu barbaachisutti ta'e immoo kulamanii kana akkuma jirutti keessaa gatuudha. Kan isaan kana garuu marital status kana garuu yoo dogongora keenya ta'e alnee waan namichi filate asitti guutuudha. Yoo dogongora keenya miti ta'e immoo namichatu utuu guutiin irra darbe ta'e immoo akkuma jirutti itti fayyadamuu dandeenya yookaan immoo keessaatii kan namicha reject gochuu dandeenya jechuudha. Questionnaire kana walumaa galatti keessaa kan namicha kana keessaa baasuu dandeenya jechuudha namoota kana lamaan yoo dogongora namichaati ta'e.
lakkeen akkuma jirutti immoo naaf haa ta'u isa jiru irratti kan biraa irratti immoo guuteera hundumaa irratti questionnaire warra kaan irratti guuteera. Marital status isheetu kana qofa irratti hin guunne namichi inni kunis akkasuma kan biraa irratti hundumaa irratti guuteera yoo ta'e itti fayyadamuu danda'an kun murtoo keessanii isiniin jedha. Code bookiin maaliif nu fayyada? Riippoortii daataa keenyaa nuu dhiyeessaa jechuudha. Riippoortii akkamii dogongoroota jiran nutti hima. Asitti standard deviation fi minimal wantoota kana asitti fayyadamuun nu barbaachisu. Maaliif ganaa gara regression modeliitti gaafa deemnu regression modelii keessatti bal'inaan jiru isaan kun waan ta'eef isaan achitti fayyadamna. Asitti garuu riippoortii qofaadhaaf code bookiitti fayyadamuu dandeenya isiniin jedha. Itti fayyadama irraa baradhaan isiniin jedha. Kutaataanu kan waliin ilaallu. Summarize kan jettu laalla. Summarizenis code bookii wajjin wal fakkaata. Summarize kan jettu kan waliin ilaallu ta'a waan ta'eef namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan osoo subscribe godhin akka hin baane isin jira. Kan miseensa taatan immoo like share godhaa isiniin jedha. Hanga kutaataan wal agarutti nagaan tura.